Akka mul'atan barattoota nagaa jirtanii fayyaa keessanii jirra gara Rabbii har'ammoo kan ilaallu jechoota hiika wal fakkaataa qaban kan jedhu ilaallaa jechuudha. Jechoota hiika wal fakkaataa qaban jechoonni afaan Oromoo keessatti argaman jechi tokko karaa jecha biraatiin hiika wal fakkaataa qabaachuu danda'a jechuudha. Isaan sanniin ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf as biratti garee jedha. Garee jedhee gareedhaan kan wal fakkaatu inni biraa immoo damee jechuu dandeenya, gosa jechuu dandeenya jechuudha. Kunniin sadanuu hiika wal fakkaataa qabanii jechuudha. Garee jechuun damee jechuudha. Damee jechuun gosa jechuudha jechuudha. Inni biraa immoo naamusa kan jedhudha. Naamusa jechuun immoo amala jechuudha jechuudha. Karaa biraatiin hiika wal fakkaataa qaban kunniin lamaanuu jechuudha. Naamusa jechuun amala jechuudha jechuudha. Amala jechuun naamusa jechuudha jechuudha. Inni as biratti arginu kun immoo rooba jedha. Hiikaan roobaa immoo bokkaadha jechuudha. Bokkaadha. Rooba jechuullee dandeenya, bokkaa jechuullee dandeenya jechuudha. Inni biraa immoo maddii kan jedhudha. Maddiidhaan immoo kan wal fakkaatu jechi biraa cinaa, kan biraa immoo bira jechuu dandeenya jechuudha. Inni biraa immoo jechi biraa kallee kan jedhu kanaanii jechuudha. Kalleen immoo karaa biraatiin buuphaa jechuu dandeenya. Inni lammaffaa immoo hanqaaquu jechuu dandeenya jechuudha. Inni biraa kan arginu inni biraa immoo baay'ee kan jedhu kanaadha jechuudha. Jechi baay'ee jedhu kun immoo hiikaan isaa hedduu kan jedhudha jechuudha. Inni as biratti arginu kun immoo fedhii kan jedhudha. Hiikaan fedhii ammoo hawwii kan jedhudha jechuudha. As biratti ajaa'ibsiifachuu jedha. Hiikaan ajaa'ibsiifachuu immoo dinqisiifachuudha jechuudha. Inni biraa immoo as biratti xiqqaa jedha. Hiikaan xiqqaa immoo muraasaa jechuudha. Inni as biratti arginu kun immoo midhaan jedha. Hiikaan midhaanii immoo mi'a kan jedhudha jechuudha. Inni biraa immoo qabbanaa'aa kan jedhudha. Hiikaan qabbanaa'aa immoo qorraa kan jedhudha jechuudha. Inni biraa immoo as biratti kan arginu gaarii kan jedhudha. Hiikaan gaarii immoo bareeda kan jedhudha jechuudha. Inni biraa immoo hayyuu kan jedhudha. Hiikaan hayyuu immoo beekaa kan jedhu kanaadha jechuudha. Inni biraa immoo kan as biratti arginu garaagarummaa kan jedhudha. Hiikaan garaagarummaa immoo adda addummaadha jechuudha. Adda addummaadha. Kanaafuu jechoonni as biratti arginu kunniin hiikaa wal fakkaataa kan qabanidha jechuudha. Hiikaa wal fakkaataatiin kan barreeffamanidha jechuudha. Kan itti aanu immoo viidiyoo itti aanu hanga wal arginutti nagaa ta'a. Ijoolleen barachuu barbaadan lakkoofsa keenya kanas jalatti argamu kanaanii bilbiluudhaan nu gaafachuu barachuu karaa onlaayiniitiin barachuu ni dandeessu. Warroonni gaafii qabaattan illee karaa bilbila kanaatiin bilbiluudhaan gaafii keessan isinii deebisuu ni dandeenya jechuudha. Hanga kutaa lammaffaatti wal arganutti nagaa ta'a.